Hospitaalli haadholiif daa'immanii Ababash Gobanaa egaa erga hundeeffame waggaa lamaaf walakkaa guutuutti kan inni argamu. Egaa hospitaalli kun adda durummaadhaan waggaa hundeeffamu yookiin waggaa ijaaramu haadholiif daa'immaniif tajaajila sadarkaan isaa eegame yookiin immoo tajaajila da'umsaa sadarkaan isaa eegame kennuu sadarkaa danda'uunidha kan inni ijaarame. Egaa odeeffannoon argadhe akka argisiisutti hospitaala kanatti ji'a tokko keessatti haadholiin hanga 1,000 ga'an yookiin immoo guyyaatti haadholiin 30 ol ta'an hospitaala kana keessatti tajaajila da'umsaa akka argatan odeeffannoon an argadhe ni mul'isa. Egaa nutis AMN irraa galgala tajaajilli hospitaala Ababash Gobanaatti kennamu maal fakkaataa jechuudhaaf ilaaluudhaaf iddoo kanatti argamneeti kan nuti jirru. Kana dura sittan deewante baay'ee maratadde desnaadha. Asgaya sitti yaalamuu kiyyaatti sitti deeyetoo baay'een gabgaabidhaan simachuu isaaniitti baay'ee tokko desna jedhee homaa rakkinni tokko hin jiru ture. Kana duras ammas immoo baruu nu baasuu danda'u homaa rakkoon tokko hin jiru. Galgalas halkan akkuma guyyaatti nu gaggaafachaa jiran deddeebi'anii. Haala gaariidhaan namatti tolu baay'ee nama kabaju yeroo dhufanii sa'aatiidhaan dhufanii nu ilaalu baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahama maaliif anis ta'ee daa'imtis fayyaa keenya homaa rakkoo tokko hin jiru haala gaariidhaan nu keessummeessa waan ta'eef baay'ee dasa na hidhee jira. Kutaan amma ani keessatti argamu kutaa inkubeeter yookiin immoo daa'imman iddoo ho'ina itti argatanidha. Daa'imman iddoo kanatti argaman egaa sa'aatii 24 hordoffiin kan isaan barbaachisu ta'uu isaatii wal qabate nutis egaa hospitaalli Ababash Gobanaa daa'immaniif sa'aatii 24 tajaajila akkamii kennaa jira jechuudhaan iddoo kanatti argamne ilaalleerra maatii daa'immanis haasofsiisneerra. Rifarta biyyanii mataate. Buufata fayyaa biraarraa asitti na erganiin naanan as dhufe yeroon gara kana dhufu simannaa gaarii naaf godhaniiru. Daa'imman lakkuun da'e garuu daa'imman koo yeroo malee waan dhalataniif kunuunsa addaa barbaadu. Daa'imman koo dhiiraaf dubara turani. Isheen dubaraa na jalaa duuti jedhee abdii kutadheen ture. Garuu halkanis guyyaas hordoffii cimaa waan isheedhaaf taasisaniif yeroo ammaa socho'uu boo'uus jalqabdeetti. Hedduu gammadeera. Ni guddatti homaan taatu naan jedhaniiru. Hedduu galatoomaa isaaniin jechuun barbaada. Daayirektarri waliigalaa hospitaala haadholiif daa'immanii Ababash Gobanaa Dr. Anaaniyaa Solomoon hospitaalichi haadholiif daa'immaniif ga'umsa tajaajila sadarkaasaa eeggate kennuu akka qabaatuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannaa kennee deeggarsa barbaachisaa gochaa jira jedhaniiru. Tajaajilli wal'aansa daa'immanii kanaan dura gahaa akka hin turre kan himan Dr. Anaaniyaan daa'imman wal'aansa addaa barbaadanii fi deeggarsa meeshaalee teekinooloojii sadarkaasaa eeggate akka argatan taasifamaa jiras jedhaniiru. ድሮ ላይክ ይሄ ሆስፒታል እንደተጀመረ አሁን ኦክሲጅን በሲሊንደር ነበር የምንጠቀመው ያ ሲሊንደር እንግዲህ ውጪ ቆይቶ ቆሽሾ ምናምን የሮ ሆስፒታል ኩን ተጃጀለ ከኑ የገሉ ኦክሲጅኒ ሲሊንደሪዳን ፈየደማ ቱሬ ሲሊንደሪን ኩኒስ አለቲ ጡራዬ ትጥቀሜ ገረ ኩታ ዳይመን የሮ ሴኑ ዳይመን ቁቢፍ ሳጥለማ ቱራኒሮ amma garuu daa'imman kutaa ho'ina keessaa yeroo turan oksijiiniin isaaniif kennamu karaa siree isaaniin adeemsaan kan isaan bira ga'uudha. Kunis rakkoolee daa'imman irra ga'aa ture sadarkaa olaanaan hambiseera. Kaayyoon keenya inni guddaan lakkoofsa tajaajilamtootaa guddisuu qofaa osoo hin taane tajaajila qulqullina qabu kennuu irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Haadholiin hordoffii walirraa hin cinne sa'aatii 24 guutuu ogeessa barbaachisaa ta'een tajaajila gahaa akka argataniif ogeeyyiin sadarkaa wal'aansaa hunda ramaduun sirna itti gaafatamummaa diriirsuun hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. አሁን እኛ ሆስፒታል ላይ እንግዲህ ለሊቱንም 24 ሰዓት ስፔሻሊስት ሐኪምም ሁሉም ደረጃ ሐኪም ሆስፒታል keenyatti halkan guutuu sa'a 24 ogeessota speeshaalistii dabalatee ogeeyyiin sadarkaa hunda irraa barbaachisan akka argaman ni taasifama. Fakkeenyaaf bakka tajaajila tasaatti ogeeyyii 10 yoo ramadne halkan sa'a 6tti hojiin hordoffii ni gaggeeffama. Eenyu hojiirra jira eenyu hojiirra hin jiru kan jedhu jechuudha. Yeroo hunda ogeeyyiin keenya dabareedhaan tajaajila akka kennan gochaa jirra. Hojmaata itti gaafatamummaas diriirsineerra. Hospitaalli Ababash Gobanaa sadarkaa Afrikaatti tajaajila haadholiif daa'immanii sadarkaa isaa eeggate kennuu akka danda'uuf mul'ata qabatee hojjechaa jira jedhameera.